asirratti fakkeenyaaf xaan keenya siqeen xaa keenya akka deema kun ammoo maali positiif siqee yaa keenya akkanatti ol deema kunis maali lakkoofsa positiif keessaa qaba takka 2 3 jechaa deemame kunis takka 2 3 jechaa itti fufaa jechuudha kunis buufatanii itti fufaa lakkoofsa maaliif keessaa ta'e qaban jechuudha lakkoofsa positiif ta'eef keessaa qaban jechuudha siqeen lammaffaan gama kanatti qotta gama kanatti dabra negatiif positiif keessaa qaban jenna kan negatiif jennu kun x dhaabbata no x gama x kanaan maaltu jiru negatiif 1 negatiif 2 negatiif 3 yookaan negatiif takka negatiif 2 negatiif 3 jeddeemaa jechuudha kanaafuu negatiif gama xaatiin negatiif gama yaatiin gama yaatiin mallee maal keessa jira jechuudha positiif keessa jira jechuudha agartanii gama kana gadda bira gama kanatti hagaara kanaan deemu gatiin xaadhaa jechuudha siqeen xaadhaa maal of keessaa qaba jechuudha negatiifa qaba negatiif 1 yookaan negatiifa takka negatiifa 2 negatiifa 3 jira gama yaatiin gaafa dhuftanoo siqee yaarratti honoo asittis negatiif 1 negatiifa takka negatiifa 2 negatiifa 3 jedhira jechuudha sanaafu negatiifa jechuudha gatiin xaatis negatiifi gatiin waayitis negatiifa jechuusaati gama siqee afuraffaa gaafa dhaqxan gatiin xaadhaa positiif nu akkuma argitan takka 2 positiifa takka positiifa 2 positiifa 3 jechaa itti fufa jechuudha siqee xaarratti siqeen yaatoo nu asirratti akka argitan lakkoofsi negatiifaan jira jechuudha kanaafuu siqeen xaadhaa positiif siqeen yaadhaa immoo negatiif jettanii bakka buuftan jechuudha karaa gabaabaan kanuma ibsa jechuudha siqeen waan biraa takka illee ibsitu isuma kana ibsite nama hubattan jee yaate garuu